Ogumaa Baalchaasaafoo ande kuffise kaajoo kuffise kaajoo eebeetti goggogde ka mukaabbe taate maashaallah astaghfirullah hii ay hojjettiin immoo akkuma koo guduluu juudha ay gabaabbina hojjaa laala waan isheen nama goote qullaa nama hambisti gabaabbinni hojja akkanatti qullaa nama buusti galaala ay maal ta'a shurraabii jaappoon immoo jalatti suuqqattee jiraatte miskiina laga dibubbutaaf immoo otuma isheetti goggogguun mola ishee yaadata irra gudee asiin baasee achiin baasaasa itti kufe ka aayiloo kooko ammallee kanatti sab godhee ol ishee fuudheera booddee immoo itichaatiin sab godhe akka gaafa gad isheen baasne malee gaafa birriin dhume gaafa amma akka ammaa kana amma ruuziin kunis nu addeessa amma tokko ho'i kunis hin jira gaafa dhee kasala fakkaatte ayii achuutu jira ga'a akka amma booletti namatti gaggaban kana miti yaa beebti wallaahi hin goyyomiin miskiin ayi qullaa buuste ishee sababii isaatti amma uguma jaalala dhugaama walii qabu akkanatti walitti goggogaa jiru moo mee maalidha naan gallee oola isheenutti goggogdee tisuu qabte oola yaa rabbii osoo ana ta'an ija namaafuuyyuu akkanatti hin dubbisu dhugaa rabbii harkumaan cabbatee gatiittiidhaan itti bu'een biraa deebi'an gana akkas gana afaan keessa waliin akkasitti saabde kunoo heebade kaa miskeen warri kaan dhaabatanii ilaalanii itti kolfuu garuu isaan lamaan isa wal gangashan malee uummata akka of quban qaban nagaa ammoo irraanfanne nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu fayyaa keessanii ani jira nagaa kootii waaqayyo galannaa gahu isinillee lafa jirtanitti nageenyi jaalalli gooftaa isiniif haa ta'u warroonni maamila kiyyan taane maamila naa ta'a warroonni maamila naa taatanii jirtan immoo jiraadhaa ulfaadhaa kabajamaa baraan kabaja argadhaa isiniin jedha yuutuubii koo sabskraayibii laayikii sheerii naa gochuu hin dagatinaa isiniin jedha ela inni kanatti boolee keessatti walitti marmee wal hungataa wal gangashaala walli qibsuunis isaanitti ulfaatee hin danda'amne dhiisuunis isaanitti ulfaatee jaalalaan laphee butaa jira bakka waliin tisaayyuu hin beekamne shaanxaan dura darbee sokke isheen garuu ganaa achitti goggogdi hee miskiina kiyya amma gaa warroonni kana laaltanii garaan simbuwaa jaa'u simboora haa jiru shab godha shaarbiima keessanii ni dhadhaa wallaahi shaarbiima keessanii ni dhadhaa mudhii keessan maal gootu reegaa kana gaafa laalan ki'u jechuutu jira akkanatti ungatte la'uu wayinii dhafartu jo basimaaf osoo na ta'anii amma kana maasaa ol gangashuusaa dhaqani meem yaa rabbii kiyya wantumti bara kanaa dhufaa jiru kun wallaahi nama ajaa'iba hojjetti yoo nutti waakkateera ay inni lookoo kana irrumatti waggaffee irrumatti waggaffee isheen immoo ganatti numa utaalti eessa la booda gaafa fala abduu olma utaalte mormasa gagam goote laa kanatti gaaduma gabdee maxxasitti goote kaafaan keessa maal gootire fiqiriidha ka fiqirii zabana amma keessa jirru kan silaa fiqiriin durii ituu waliin argiin wal fuudhu namaa ila akkanatti qullaa gaafa isheen buustu ila qullaa ishee oksuu jecha shurraabii gaditti bubbuta silaa haga kana kan itti akka gaggabdu beektu maaliif wayyaa shurraabii dheeraa isaa uffattee naqxe tokko maaliif jakkeetti dheeraa isaa irratti asii gadi hin darrabanne maasheen ijoo wallaahi nama ajaa'iba amma gaafa warri ishii kan argan maal jedhamu dhuguma amma kun jaalala dhugaadha moo jaalala sobaati laati yaa rabbi obboloonni ishii gaafa argan maal isheetiin jiru warri ollaan maatii ishii gaafa ishee argan viidiyoo kana gaafa argan maal isheetiin jiru innillee keessuma jiraachaa ture yoo ta'e rakkoon qabu dhiirri kun badaa isheen qaana'u maal isheen qabu amma dhuguma rabbiin akkanatti la mudhiitti marmitii mormatti marmitii afaan keessa ungatti ufitti qabdi wanni isheen hin goone hin jiru hinde furmaan isaa masaati meeqatti wal dubbisu meemma isaan qoyanatti gaaffeen ta'u
ዝም ብለን ሞልብሱ ያ ረቢ ሆይ በደካ ምስኪና በደካ ምስኪና ለመታሽ ፍጥ ቀበላ ኩንላ አፋን ኬስ አረ ጉዴ አረ ጉዴ አረ ጉዴ qannafadhaa manatti immoo maaliin jiraattu reegaa ammuma ifixxani sinoo jaalalicha bakkeetti walla ijji nama tokko tokko musurriin tisanuu ibsin ilaalee matti kolfee bira darbe inni kaan muxilaa horra qabeela dhaabate ilaalee laalee bira sokka ara ani osoo ana ta'ee moo dhugaa rabbii akkanatti afaan keessa ungachuu yoo miti ol jedhe ilaaluuf xiqqoo natti ulfaata maaliifi akkaataa itti guddatanidha yookiin immoo mana keessatti guddatan sana keessadha maatii keessatti guddatan jechuudha maan jedhu namni maatii ofii sodaatu maan naan jedhu maaliif akkas naan jedhu maaf akkanan ta'a bakka har'a akkasii bor akkasii naan jedhu tokko tokko keessa hin jiru tokko tokko keessa immoo maaliif jee abaluun maaliif natti kolfan laati warri koo maal jedhu natti gammadu moo natti dallanu yoon akkas godhe wanti kun narraa bareedaa laati jedhanitti yaadutu jira amma ila jaalalli kun hamma birriin jirutti malee wallaahi billaahi birriin umnaan hin jiru homa takka hallaqee guuloo daftaratti dibanii daftararra daalachaa'edha bakka amma garuu qabdi taanaan biyya lafarra dhufti haa qabattu isaa dhabdus hundumtuu lubbuu onneetiiru waan ofii ani siiduu isii jecha maaluu namaan jiru kanaafuu isa akkasitti namoonni amanuu dhiisanii an akka kootti natti tola kun dhaamsa kooteesi kan sin jaallatu dhaabatee yoo sin eege hababaa sin eegenne akkanumaan gatiitti dhaasinitti bu'ee nagaa sin haa gaafatu isa akkas walitti goggogan kana gaafa sin fuudhe iyyuu qaqqaba isheeoo inni kaan immoo qubeelaa asii bitee fudhatee galee iyyuu goosifata maal dubbanna waa'ee keenya yoo dhiisan wayyaa naman dhiisu yoo dhiisan malee kanaatiif iyyuu warra gorora coccobsaa jirtan immoo hin rakkatiina dhiisa gaarummaan qabunno gaarummaan jara kanaa amma torbee tokko torbee laman caalu sinii galee isaanuu ittiin maqaan sanii hadheeffama dhugaa rabbi amma feesbuukii kanarra kan deemaa jiru jara kana lamaanii ibsiin kutee fi mucaa dubaayii kana jiru jechaadha waaqayyo waan akka kanaa sinirraa qabu jaalala dhugaa immoo siniif haa kennu siniin jechuu barbaada